nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii naguma an waaqayyoof galanni haa ta'u baay'ee nagaa kooti gooftaa guddisnee galateeffannaa waaqayyoof galanni haa ta'u akka biyya kanaatti egaa kan nuti hordofnu guyyaan Good Friday jedhamu yookiin guyyaa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jimaata dhufu du'aa ka'uun immoo sanbata dhufu inni biyya keenya kan kalandarii isa kan warra ortodoksii hordofama waan ta'eedhaaf gara korfan tokko tafanatti fakkaata kanas ta'u sanas ta'u garuu kaayyoon isaa tokkoodhuma waa'ee gooftaan nuuf jedhee fannifamee nuuf jedhee du'ee du'a immoo ka'uu isaati waa'ee guyyaa isaatu hin ta'e waa'ee kaayyoo isaati kanaaf kana yaadachuudhaaf maaliif gooftaan kuma lamarraa kana xumureeraa kana yaadachuudhaan bagga waaqayyo sin ga'ee bagga waaqayyo nu ga'ee kun akka afaan teolojiitti substitutionary atonement jedhama. Substitutionary atonement jechuun substitution waa tokko wal geeddaru amma fakkeenyaa fi yeroo Addaamii fi Hewaan cubbuu hojjetanii ka'ee cubbuun faabrikaa guddaa kaampaanii guddaa banatee biyya lafaarratti nama qaxaree hojjisiisaa jira. Mindaan ni kennu moo du'a. Roomee 6:23 irratti yaati dama mootu jedha. The wage of sin. Gatiin cubbuu du'a bara baraati. Du'a fooniin dhumattuu murtaa'eera. Waaqayyotti adda ba'anii du'a bara baraa du'u si'ool gahaan namitti gubachuudha. Kennaan waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos garuu jireenya bara baraati. Kanaaf kaampaanii sana jalaa kan nama baasuu danda'u Yesuus Kiristoos itti amanuu duwwaadha. Isa kanatu ammagaa abbaan firdii eenyu firdiin waaqayyo waan ta'eefi namni Addaamirraa argame gooftaatti nama hundumtu cubbamaadha. Cubbuu isaatiif immoo gaafa du'u si'ool gala. Guyyaa du'aa ka'utti immoo gahaannamitti darba. Kana kan nuti amannu. Akka dubbiin waaqayyoo jedhutti. Garuu Qorontos 2:5 irratti ilma isaa kan cubbuu hin beekne waa tokkoon cubbuun hojjenne of laatee iddoo isaa nan du'aa jedhe substitution already murtaa'eera waaqayyo abbaan firdii criminalidha jarri kun du'atu capital punishment bakka du'atutti murtaa'eera jedhee du'a nutti murtaa'ee no firdi beeti abbaa murtii ani iddoo qooda isaa nan du'aa jedhe kanaaf substitute ta'e jechuudha gaafa nu ishi jennee waaqayyo wajjin walii gallu gooftaadhaan ishi anaaf jettee du'uuf murteessitee gooftaa galanni siifa ta'u jennee gaafa itti amannu qooda keenya gooftaan cubbuu keenya hundumaa baate cubbuu kan hin beekne ilma isaa qulqulluu ilma isaa qooda keenya cubbamoota godheetu nuyi qulqulloota taane waaqayyo wajjin walitti araaramne ergaa araaraa nutti kenne ergaan nuyi baannee deemnu ergaa jibbaa, ergaa waraanaa, ergaa loliisaa, ergaa adda ba'uu miti. Ergaa araaraa baannee deemna. Ergaa araaraa qabna. Qooda keenya darbee gooftaan du'ee kaampaanii cubbuu keessaa nu baasee gara qulqullootaatti nu dabarse. Mootummaa dukkanaa keessaa, mootummaa seexanaa keessaa nu baaseetu gara mootummaa isaa, mootummaa nagaa, mootummaa jaalalaatti nu dabarse. Kakuun goofaatti waraanuma lafarraati. Jibbuma lafarraati, loliisuma lafarraati, eebbuma lafarraati. Gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaa fannoo irratti dhiiga isaa dhangalaasee ka'ee garuu kakuu haaraatu dhaabbate. Waraanni keenya lolli keenya lola hafuuraati. Seexanaa duwwaa ifannee maqaa Yesuus Kiristoos nama akka bilisa ba'u gochuudha. Eebbi keenya eebba waaqarraati, dhaalli keenya Yerusaalem ishee waaqarraati. Dhaalli keenya jireenya bara baraati. Isa lafarraa irratti miti kan nu waraannu kan nu wallollu. Warra nagaa qaban, warra nagaa kennan, warra nagaa nu buusu nu godhe gooftaan. Ergaa kanaa yaadannu, ergaa araaraa qabna, ergaa nagaa qabna obboloota ko. Natu caalaa, qomoo kootu caalaa, biyya kootu caalaa, nutu guddaadha maaloon baraka kuumoo faafe. Namni wal caalu hin jiru, qomoo wal caalu hin jiru, biyyi wal caalu hin jiru. Kun politiikaadhaan biyya hiyyeetti irratti kan taphatan yookiin sammuu namaa irratti kan taphatanidha malee tokkollee kan wal caalu hin jiru. Inni hundumtuu hir'uudha. Isa hir'usa tokko guuta, hir'usa tokko guuta. Namni indipendentiin hin jiru, interdependentiidha. Gooftaa duwwaa guutuudha. Walirra akka dhaabbannu, gooftaarra akka dhaabbannu godheeti. Ani isinirra walii keenya isin hin qabne, anatu qaba, isin hin qabne, isintu qaba. Ayyaana iskiilii garaagaraa qabna. Walitti dhufnee tokkummaan nagaan jaalalan akka jiraannuuf. Kanaaf adaraa kanan jedhu ilaalchi keenya hageeddaramu, sammuun keenya hageeddaramu, waaqayyo taamannu gooftaa Yesuus cubbuu keenya, qooda keenya du'e kana itti haamannu, ergaa araaraa fudhannu, ergaa nagaa fudhannee akaanu. Wal waraanuun, wal jibbuun, wal tuffachuun eessa gahamuu hin danda'amu.
biyya hundumaa irratti tamsaatanii kan jirtan sabii keenyas akkuma kanas immoo yeroo kana translate godhanii dhaga'u warra diidhaa maalii fi sensitiiviidha yeroo kana waan namni dabarsu waan hin beekne miidiyaan dhaga'u kan nan jedhu biyya tokko istiraateejiin gadi qabanii nama tokko istiraateejiin gadi qabanii eessa ga'uun hin jiru. Waaqayyo suma namni facaase nama haamsisa. Kanaaf obboloota koo iddoo tokkotti yoo nama tokko kaanee miine nus miidhaan nurra ga'a. Iddoo tokkotti yoo nama jeebde nus du'atu nurra ga'a. Maaliif boqqolloo facaasanii boqqolloo magashata. Xaafii facaasanii xaafii magashata. Yoo nagaa facaasne yoo gaarii facaafne isumatu nu argata. Yoo hamaa facaafne immoo isumatu nu argata. Kanaaf gooftaan bilisa nu baaseera. Deebinee jibba jalatti hammee jalatti cubbuu jalatti garbummaa jalan galin garbummaa irraa gooftaan keessa keenya bakkee keenya bilisa godheera. Bilisummaa kanaan jiraannu nagaatti jiraannu akka biyya keenyaattis immoo kan naamu loltuu baay'ifatanii waraana baay'ifatanii nama saba bilisa ba'ee yookiin immoo saba waan jabduu hojjete nagarreen. Biyyi gurguddate biyya Ameerikaas biyyi Kanaadaas biyyi iddoo garagaraatti agartanii saba isaanii wajjin haasa'uudhaan waliin mari'achuudhaan yaadaan wal moo'uudhaan yaada jiru immoo namatti gurgurachuudhaan namni dhaggeeffate yaada sirriidha yaada isaa sirriidha jedhee fooloo gochuu danda'a. Ilaalee immoo waggaa 2-3-4 ilaalee immoo yoo ta'uu baate lakkii kun sirrii miti nu goyyoomsite jedhee immoo kan biraa filachuu danda'a. Namni yaadaan wal moo'a malee meeshaadhaan namni wal moo'uu hin danda'u. Bakkee namaa moo'uu hin danda'amu. Keessa namaa garuu forever moo'uu hin danda'amu. Guyyaa tokko akka boombii tokko ta'eetu tokka'ee waan baay'ee balleessa. Keessa namaa humnaan ammoo seera kana jijjiireen tokkummaa isa kan tokkummaatti fidaa yookiin seera kana ammoo akka godhee adda babaa waan tokko hiikan ta'u waliin mari'atamu waliin haasa'amu akka jaarsoliin biyyaa galan waliin mari'atamu ergaan keenya maayin ergaa du'aa baannee deemnamoo ergaa jibbaa baannee deemnamoo ergaa dababuu baannee deemnamoo dhuguma ammoo akka gooftaa Yesuus jedhu biyyi keenya amantii kiristaanaa amantii islaamaatti kan guutee jiru. Islaama jechuunis nagaa jechuudha. Namoota nagaati. Malee kana meenyaa miti. Kiristaana jechuun immoo duuka buutuu Kiristoos. Hundumti keenya ergaa nagaati kan nu baannee deemnu waan ta'eedhaaf mee ayyaana kana gara dhumaarra jirra waan ta'eedhaaf haa yaadannu. Afaan tokko afaan tokko hin caalu, qomoon tokko hin caalu. Natu caalaa dhufa yoo ta'e yaada seexanaati kun. Of tuulummaadhaan kan kufe Addaam Yohaanis akka kufan kan godhe hammarraatti nama tuulchisu seexana. Isa kana Yesus Kristos irratti finna Yesus Kristos sagalee waaqayyooti moo'e akka jedhame caafameera jedhe. Namaa gadi hin jirru namaa ol hin jirru qixxee walii jirra. Ofiiyyuu biyya hiyyeettiidha yeroo qolee gadi buusanii qolee gadi of qabatanii boo'anii karaa kam keessaa baana jedhame yaadamu biyya hiyyeettii taa'ee namni natu caala jechuun yaada of tuulummaa yaada seexanaati. Kufaatii dursa kun immoo. Kanaaf adaraa kan hin jedhu mee gara mariitti deebi'amu. Waraanni Tigraayitti ta'ee waraana Muhammad ta'uu danda'a garuu siyaasa Muhammad moone ammayyuu maaliif moone keessa namaatu Muhammad keessa namaa hin amansiifne wanti hundumtu har'asi zarraaf maal abbaashee akka goona maal abbaayee zarraaf jechuudhaan warra bosona jiranis warra iddoo biraa jiranis mo'uun hin danda'amu garuu maanni yaadi jiru what is the agenda what is the idea behind this situation maanni kana booddee jiru yaada namoota akka isa dhokatee kan jiru maayinni isa kana fida isa kana waliin mari'annu isa kana gara jaarsoliitti deebi'u isa kana gara uummata godaamma gubbaatti deebi'u waliin mari'annu keessa keenya maaltu qucciitti nuti dhageessa keessa keenya maaltu aariif jibba nuti dhageessisa isa kana waliin mari'annee nagaadhaan ilaa kana tiika ta'a yoo jennerraa kana fee yoo kas goonee konstituushinii kana ta'e kanaaf kana goona yoo kas kanuma gochuuf uummatitti walii galuutu irra jiraata. Namni yartuun yookiin qomoo yartuun namni tokko kanaafan kana godhe gaafa jedhamu hamma waggaa 3 isa faarsanii 3 ta'uu isheetti 3 iyyuu maqaan Itoophiyaa kan jedhu lafarra hin jiru reefu waggaa 100 wayii oofumaan daganaa waggaa 1000 immoo gatii kaffaluutu dhufa. Anatu sii beekaan nan baasu. Biyya kana waggaa 16 jiraadheeranii Ameerikaas anas sii beekaa miti namni mirga qaba waan keessa jiru haasa'uudhaaf namni keessa isaa waan jiru barreessuudhaaf wal arrabsuuf wal jibbuuf garuu mirga hin qabu namni. Nikun hate speechin criminalidha mataan saayyuu. Kanaafi mee bakkeetti finne habaasu ergaan keessa keenya araarra guutu ergaan araarraa guutu ergaan jaalalaa guutu ergaan nagaa guutu bartuu Kiristoos taanu duuka buutuu Kiristoos taanu dhuguma maqaadhaaf kiristiyaana miti dhugaadhaaf kiristiyaana taanu du'a moo'ee ka'eera gooftaan har'a gatii keenya waaqayyo nuuf kaffallu cubbuun nuun kaffalin hammeenyi nuun kaffalin ijoollee ifaati magaalaa gaara gubbaati ibsaa gaanii jalaa miti ibsaa bakkeetti fuudha hojiin keenya ni gaarii jaalalli nagaan qulqullummaa na mul'atu. Akkuma kana immoo qolaa isaa furjaarraa haasaan keessan akka shaboon nyaata sukkuma ayyaana na ta'u jedha
haasaan keenya barreeffamni keenya kan nama eebbisu kan nama geeddaru haa ta'u hafuurri waaqayyoo keessa na guutu ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu biyya keenyaaf nagaa addunyaaf nagaa na ta'u gara bariyyoo dhumaa kana nagaan hin bada namni beekumsi baay'atee bara informationiti waan ta'eef namni qubaatti ba'ee depression stressiin dhumaa jira maqaa Yesuus Kiristoosiin yaadi hammeenyaa stressii depressionii isinirraa ka'u maal tasa deema kan jedhu namni yaada sagatti dukkanatu guute isinirraa waaqayyoo dukkana hafageessu biyya nagaa guyyaa nagaa ayyaana nagaa waaqayyo isiniif haa godhu eebbifamaa shaaloom nagaa waaqayyootti.